Jira. Dubartii qofa maaltu kenna boo? Gaafa nu akka warra istaashinii nyaachuun dirqama. Jira biddeen toshisiisaa hin jira gaafa taraasaatti dabaree isaati biddeen akkatti itti naqu. Gadi yaadi gamanni dhaabbate. Gidduu ammoo caafee jalqabu. Isti gara matee jalqabe. Qoy na yaadadha. Na yaadadha qoy. Daariidha jalqabi moo lakka? Asii jalqabu. Wayyoo! Achi jalqabaa jira. Ituma. Arginani? Faashinii. Wasuma kudus dara. Maaliif harka keen ariifachiistu jira? Ariifachiisti deddeebi. Kana dhugaa waaqa ofii keenyaatti qaldiin tokko hin jiru. Dibdaabatu shiri. Alifteen agamsiitti dandana ko. Wayyoo wanni toshidara dibdib kittaa toshi jira ammuma nyaatta kana biddeen ittiin dabalamu. Ishii Alifteen agamsiisteetta. Akkam maal fakkaata? Jergaa kun hojii keeti jedhi xumuri. Xafafaa jiru? Yaabsuma nyaata maalla dhibeen nan gashu. Hojii hin dandeenya jechuudha. Ogummaa hojiin alanne guddanne jechuudha. Boqqolloo cabsuu, boqqolloo waaduu, biddeen toshuu, qixxaa toshuu, waxii hojiin aadaa keenya jechuudha. Biddeen toshuunis moo? Maal rakkoo? Dhiira kaatti cilaatti qabata jira. Durii koo warri biyya keenya dubartiin eelee baattee yoo karaatti deemte jechuudha. Eelee lafa keessatti inni darba malee dubartiin eelee baattee yoo bira dabarte meeshaan hin hojjetu waan jedhamu. Meeshaa maali? Shubbuutiidha. Meeshaan dhiiraan hojjetu jedhama. Eelee yoo qabate sin hojjetu jedhan. Akkam? Eelee illee qabannaan hojjetu jedhan. Amma hankee hojjechuus deemaa goona. Riistaarti goona. Cufnee bannamu. Wayyoo. Biddeen isa toshame san achas fidime. Sti? Anatti hojjee koo? Erebaki. Erebaki. Ergitani biddeen ittiin naqaa jedhee baala mu'aan kan toshide kana mu'aa ishee ergitani. Kan jira. Hanqoo immoo ganaa yeroo booda ilaaltan. Ilaalte. Ilaalte. Qalmattee shan yaa odumaaf malee hanqoo yeroo baamu furdaa maaliif akkana baala goote akkas baala nyaachata. Leessatti furatee fiiga gas. Sadii moo furtu nagaa amma kun. Kanaa ofii kee toshatte. Taada. Ofii kee nyaattaa. Henna. Buqqisimee buqqisaa jira. Amma naa filas. La akkatti aara shii baqatu immoo. Aara baqatu. Aara biddeeni. Kan itti wal gundoodhaan qabee tokkisa. Seekka biddeen jira. Gooftaa wajjin. Maali? Jedhi ka'eera maali? Parismaa. Waltiin dachaasiin kan jira. Suma nyaataa. Dhiisin na qabbanaa addaan baasta irrumaa baasi. Yaa tibutiga. Saaf godhi. Gobas. Steechas butimi. Gundoo goore. Ina waan fakkaatu dhofa. Maal amma kana si kolchisa? Jira waaqa alal argitani. Garuu jira. Otoo gizee sadan tokko toshite perfektii ta'a. Biddeen akkana toshamee hin beeku addunyaa irratti. Maaliif irri kana nyaattu tura jira. Ishee afaan keessa calmattee baddumu. Kun afaan itti jabaata. Solidiidha kun. Qankardi afaan keessatti. Ishee amma toshite biddeen nyaachete ammati hin jirtu. Arrabaan xunnaan hin jirtu. Akkam arga? Maataatetta biddeen jala kaa'e asas immoo mashashuudha. Qoysaatti mashashaa. Ani biddeen bokan. Kun argitan fidatee dhufe. Barbareedhaan nyaadhaa dheedu mixmixaamu maal jedhamaa jira? Barbaree qofaa? Dhaadhaan qabaachuu turre jira. Eera gudi? Sigaa qibee turre jira. Sigaa qibee? Firfir qibee si wayyu. Waan baay'ee ta'u turre jira. Asitti toshamaara garuu inni bakka isa toshate fidatee dhufe haa uuzu. Kun amma afaan koo keessa nan ishee gangara galchaa jechuudha. Bakka barbareen sii fida. Mixmixaa. Akkuma agartan kana biddeen kofilee dheeheera. Kun jechuudha biyya keenyatti jechuudha aan irra dibama. Indegana mimmin irra dibama. Indegana maayini kun. Mixmixaamu barbareedha. Maayini barbareen? Maal ta'e barbareetti si godhaa bar. Dhaadhaatti naan gootu cilfaatti irratti oofiste. Dhaadhaa itti. A'aa itti. Ma'aa itti hin jiru a'aan. Ma'aa yettaati. Jira dhaadhaatti sooguma zayitiinuu hin jiru nkwaan dhadhaadhaan. Akkam? Eessaa fidu dhadhaa? Inni amma oo?
Dhamaatee guna biddeen nu bitte dhadhaa bituuf garuu baay'ee ulfaata. Kanuma xaqqas duqqus godhi nyaadhu malee. Qofatte nyaatta Dhadhaan hin jiru. Itti qofatte nyaatta yaati. Dhadhaa? Isuma hin gadaan kiiloo 5 hin binne? Kiiloo 5? Bittee ta'uu? Hin binne. Nyaadhu akka. Maal nyaadha? Nyaadhu midhaadha. Akkam? Barbareedhaan nyaadhu kan. Ati amma maalaan si kenna naan jettaa? Midhaadhaan nyaata. Biddee yoo ta'e anatti hojjete. Barbareessi fidee. Ana bitate. Ana ni bitallee akkamitti dha'uu dadhabdee sirreessuu dadhabdee? Kanuma nyaadhu hedduun baay'isii. Dubartii amma dubartii ammati. Mooraalii ma dubartii qabda wanti dubartii jettee odeessu. Akkamitti amma naa eebbifamu. Otuma jiraate iyyuu koo hojii san nafteeti ati. Sirreessuu dadhabdeeti. Kana nyaadhu amma gab jedhiti. Waa'ee dubartummaaf dubartii miti dura arragaaga. Neeqaata kee darbee. Kee darbinii. Maatiin arragaagatame. Waa madii arragaagame. Hankatee uffatee jarsii uffatee yaa'oo baay'ee. Kan maal godhu malee? Ani hojii sirriitti hojjetu malee. Ammallee yoo dhabuuf jirtu si warri dhiiraa. Dubartiin? Hallamaa torba bara galetti mu. Dubartiin qaata diddee heeruma si dhiira jala deemus qaata diddee. Maaltu na gubee itteetti dubartiin? Dhiirris qaata didee? Dhiirrillee nama barbaada. Isa sana barbaada malee dubartii fuudhuu barbaada dhiirri. Dhiirri sana barbaada. Isheenis diddeetti bakka ishee. Kanaafuu amma nyaadhuufi siyaasa biraa kennu. Haati koo jechuudha. Gaaf tokko biddeen barbaree akkas naa kan ta'e beektu. Ati sukkumte. Irra dibde. Baraafuu seeratee irratti zayitiin jiru dhadhaan. Gubanna wal nama gubanna. Tokko niitiin nama gubdi. Lammatamu barbareenis nama guba. Aan qabu barbareenis. Nyaadhuma ofii toshatee ofii nyaata argitani. Ofii toshatee ofii nyaata. Deemneera. Hirsa akkanaas argatu. Teeti. Hirsa akkana. Biddeen isheetii baala jedhaniitti buusan biddeen sana. Biddeen saamam gaawwan. Afaan koo keessatti argamu. Dhaabataadha kun. Afaan koo keessatti jechuudha. Qoqqaan hin barbaadu. Konkiriitii kun. Argitani? Armaata. Armaata guutaa garaa keetti. Biddeen akkasii. Kana nyaanna malee? Jira garuu osoo yeroo sadan tokko toshite sirreeffatta ture. Maali? Maara eramu. Yeroo sadii toshu. Maalumaafuu biddeen mana keetii nyaachuun ni baqa. Mana keetii furdaas qallaas barbarree duwwaadhaanis yoo nyaatte mana keessi wayii. Maaliif aatti naan godhe? Maali mana kee jechuun? Yoo aatti nama godhe yoo nama tanka bakka waan malee maali? Dhaadhaan hin jiru barbarree zayitiidhaan waliin makeessi fidu. Zayitii? Zayitii. Maal mana hoteelaatti foon diimaa naa nyaatan zayitii wanti keessatti naqanii fidan dhadhaadha. Zayitii maasii gaditti naqu. Maal godhu ree? Akkuma gaditti naqu. Asii olitti naqu ree? Akkamitti jiraa? Naan tuqina? Na harkisee shookiin ta'e. Nyaadhu argitanii simanni toshee na nyaachisee michisiisa biddeen furdaa akkanaa isaan geessan. Nam fe'amoo eessan geessa? Nyaadhu. Zamana kana biddeen furdaaf nama furdaatu kiiloo qaba. Nama wasaanyiidha bar. Nama furdaa wasaanyiidha. Biddeen furdaanis wasaanyi. Akkuma argitan kun tolchanne irra garuu aan qabu homaan qabu. Nyaachaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Qalliif qallanne malee. Waggoota baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Biddeen akkas barbareetti yeroo namni biddeen toshu mana namaas dhaqee oolla. Yeroo toshamu yeroo fooliin sanatti dhufu baay'een aara jechuudha. Gara waggaa 15 qofaan jiraadhe. Gara waggaa 15 jechuudha. Ijoollummaa kootii kaasee. Gara waggaa 15 qofaa koon jiraadhe yericha jechuudha baay'een gadda jechuudha. Maaliif akka yeroo tokko yeroo harmee koo bira dhaqu baadiyyaa yeroo naqu biddeen boqqolloo kana jechuudha. Biddeen boqqolloo beektu baay'een keessanii adiidha. Isatti qaaraa lanqatanii jechuudha. Akkas rukrukatanii dhadhaatti godhanii dhadhaa wajjin jechuudha.
irra dibanii yeroo nama kennan baay'ee mi'aadha jechuudha. Isa kitifoo finfinnee kana caala jechuudha. Kitifoo finfinnee qurxii finfinnee kana irratti nyaannurra isa baay'een jaalladha jechuudha. Innaa yeroo immoo as magaalaa finfinnee kana keessa immoo mana maadhaqee yeroo namni biddeen afooliidhaan dhaga'u jechuudha. Keessi koo xinnoo intinaan baay'ee waan hin jaalladhu jechuudha. Kanaaf egaa namni jireenya isaa keessatti waaqayyoon galateeffachuutu irra jira. Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u jechuudha. Mana keenya mana godhannee akkas mana godhadhee waan barbaade jechuudha. Ajajadhee biddeen gogaas ta'ee biddeen ho'aas ta'ee waan ta'een nyaachuu kootta jechuudha. Waan mana ofii keessatti xiqqaatis guddates akka barbaadametti akka barbaadame akka garan ofii yaadetti akka fedha ofiitti hin dhiyaata. Kanaaf waaqayyoof galanni haa ta'u jechuudha. Warra hunda keessanuu warri biddeen ho'aa barbareedhaan akkasitti jaallattan sin affeeran jira jechuudha. Affeerraa kooti. Namni baay'een ijoolleen biyya alaa jirtan baay'een keessan akka kana jaallattan akka kana baay'ee hawwitan nan beeka. Kuni affeerraa kooti. Hantolchi anaadha. Hammeetti mataatti naa godhe haadha akka fuutee egaa affeerraan kooti har'a kana chawoo nagaan tura jenna.